Oltanii bultanii akkam jirtu? Har'a waa'ee dhukkubbii dugdaadha kan ilaallu. Dhukkubbii dugdaa maaltu fidaa? Akkamiin ittisuu dandeenya? Yoo waan akkasii qabaanne immoo maal gochuu qabna kan jedhu ilaallaa. Mee waliin haa turru. Dhukkubbiin dugdaa rakkoo nama hedduudha. Akkuma beektani namoonni hedduun dhukkubbii dugdaa himatu. Sababa kanaaf nama hedduutu mana yaalaa deema. Akkasumas nama hedduu sababa dhukkubbii dugdaa hojiirraa hafa. Akkasumas iddoo hojiitti rakkoon adda addaa isa mudata jechuudha. Yeroo hedduus namni dhukkubbii dugdaa qabu tokko yeroo gad jedhu, yeroo cinaachatti naanna'u, akkasumas yeroo waa lafaa kaasu, akkasumas immoo yeroo taa'anii ka'an caalmaatti itti dhaga'ama nama sanatti dhukkubbiin dugdaa sun. Yeroo taa'ee ka'u, yeroo waa lafaa kaasuuf jedhu, yeroo gad jedhee waa fuudhuuf jedhu, yeroo ofirra naanna'u, yeroo kana yeroo hedduu namatti dhaga'ama irra caalmaadhaan. Haa ta'u malee yeroo kamiyyuu osoo deemnuyyuu nutti dhaga'amuu danda'a dhukkubbiin dugdaa. Akkaataa siiveriitii isaadhaan jechuudha. Yeroo baay'ees taateewwan dhukkubbii dugdaaf nama saaxilan gurguddoon tokko umuriin dabalaa deemuudha. Waggaa 30-40 booda dhukkubbiin dugdaa nama hedduu biratti ni mul'ata. Akkasumas sosochii qaamaa taasisuu dhabu, eksersaayis gochuu guyyaatti daqiiqaa 20-30 eksersaayis gochuu dhabu. Kana malees immoo ulfaatina qaamaa ol ka'aa qabaachuu, obeesitii kan jedhamu jechuudha. Ulfaatinni qaamaa yeroo dabalaa deemu carraan dhukkubbii dugdaa godhachuus dabalaa deema. Akkasumas yeroo ulfaallee baay'inaan ni mul'ata dhukkubbiin dugdaa. Yeroo waa lafaa kaasnu gad teenyee kaasuu dhiisnee dugdaan gad jennee gottotuu dugda keenya bakka humni irraa maddu gochuu. Yeroo hedduu yeroo waa lafaa kaasnu gad teenyee lafaa kaasuurra dhaabanneeti nuti gad jennee kan ol gottotu. Yeroo kana immoo seentariin humnaa kan inni irraa maddu lafee dugdaa irraa waan ta'eef dhibee dugdaaf nama saaxila. Akkasumas waan humnaa olii lafaa kaasuu, yeroo teenyu wanta dugda keenya nu utubu fayyadamuu dhabuu, yeroo dheeraa kanneen taa'umsa irra taa'anii hojii hojjetan wanta dugda isaanii jabeessee qabu duubaan yoo hin jiru ta'e. Kana malees immoo dhibeewwan fayyaa lafee dugdaa miidhaan osteoporosis akkasumas dhibeewwan buusaa adda addaa miidhaan akkasumas diskii dugdaa huban qabaachuun dhukkubbii dugdaaf nama saaxila. Mee namni tokko kan kanaan dura dhukkubbii dugdaa hin qabne akka dhukkubbii dugdaa hin godhanneef maal gochuu qaba jennee ilaalle? Dursanii ittisuuf maal gochuu qaba jennee ilaalle? Sa'a hirribaan ala yeroo dheeraaf sireerra ciisuu dhiisuu. Sa'a hirribaa qofa sireerra ciisuu yeroo boqonnu sa'a 2 sa'a 3 sa'a hirribaan ala yeroo hedduu sireerra ciisna taanaan dhukkubbii dugdaaf nama saaxila. Kana malees ulfaatina qaamaa hir'isuu, obeesitii, ulfaatinni qaamaa hamaa ta'e gaarii miti jechuudha. Kana qofaaf osoo hin ta'in ulfaatinni qaamaan dhibee fayyaa hedduuf nama saaxila. Kanaaf ulfaatina qaamaa hamaa ta'e ofirraa hir'isuudha. Akkasumas sosochii qaamaa taasisuu, fiizikaal eksersaayis guyyaatti daqiiqaa 20-30 aeroobik eksersaayis kan jennu sosochii qaamaa gahaa ta'e taasisuu. Kana malees immoo stand smart, sit smart and lift smart warri faranjoonni. Stand smart jechuun yeroo dhaabbannu dabareen luka tokko boqochiisuu. Yeroo luka tokkorra humna keenya luka tokko immoo xiqqoo laaffisnee dabareen luka tokko boqochiisuu jechuudha. Akkasumas yeroo dheeraa dhaabbachuu dhiisuu. Kana malees immoo jallannee dhaabbachuu dhiisuu fi yeroo dhaabbannu yeroo dheeraa waatti hirkachuun dhaabachuu. Stand smart jedhama warra akkasii kun. Akkasumas immoo sit smart kan jedhamu jira. Yeroo teenyu dugda keenya jala wanta utubee dugda keenya jabeessee qabu fayyadamuu. Akkasumas yeroo takka sosocho'uu. Akkasumas yeroo waa lafaa kaasnu jilba qofa irratti kottoonfachuun kaasuu nama nu gargaaree kaasu barbaaddachuu. Kanaafi hanga danda'ametti waan gurguddaa lafaa kaasuu dhiisuudha. Akkasumas yoo dirqama baachuu qabna ta'e immoo akka namni nu gargaaree nutti baachisu yookaan lafa kaasee nu gargaaree nutti kennu gochuu yookaan immoo yoo dandeenye teenyee kaasuudha malee dhaabannee ol gottotuun dhibee kanaaf nama saaxila. Mee namni dhukkubbii dugdaa qabu manumatti maal haa godhu? Namni dhukkubbii dugdaa qabu tokko maal haa godhu manuma isaatti jennee ilaalle kan jalqabaa yeroo dheeraaf sireerra boqochuu dhiisuudha. Dhukkubbii dugdaa qabatanii yeroo dheeraa sireerra ciisaa ooluun moor dhibee kanaaf nama saaxila. Yeroo dheeraaf sireerra boqochuun dhukkubbiin dugdaa namatti caalchisa waan ta'eef yoo danda'ame sa'aatii 3 ol yeroo hirribaan ala sireerra ciisuu dhiisuun barbaachisaadha. Kana malees hojii sasalphaa hojjechuu itti fufuu qabna. Dugda kana dhukkubannee waama tokko hojjechuu dhaabuun gaarii miti. Hojii salphaa hojii salphaa dalaguun dhukkubbii dugdaaf gaariidha.
malee ittiin caalchisu. Hojii ulfaataa fi hojii dhukkubbii sana nutti kaasu salphaas ta'u irraa fagaachuu qabna. Akkuma armaan ol jedhee hojii dhukkubbii dugunaa nutti kaasuu hanga danda'ame gargaarsa gaafachuudha yookaan dhiisuudha malee itti dinnee osuma dugdi keenya dhukkubuu waa lafaa kaasuu, waa baachuu, waa gottatuun itti ciccinee kana gochuu qabnu kun nutti cimsuu danda'a waan ta'eef. Kana malees hojii keenya guyyaa guyyaatti gaafa hojjennu akkaataa dhaabbii qaama keenyaa sirreeffachuu qabna. Ofirra naannonee waa gottatuu, akkaataa dhaabbii sirrii hin taaneen waa kaasuun, waa gottatuun, waa dhiibuun dhukkubbii dugdaaf nama saaxila waan ta'eef kanarraa of fageessuu qabna. Waan dilallaa yookaan waan ho'aa ta'e bakka dhukkubbii sanarra kaa'uun dhukkubbiin akka itti dhaggeeffatu yookaan itti irraa hir'atu ni taasisa. Waan dilallaa namoota tokko tokkotti waan dilallaa uffata bishaan cabbii bishaan dilalleessituu keessa ture cabbii goonee uffataan bakka sanarra kaa'u tokko tokko immoo bishaan ho'aan uffata jiisnee yoo bakka sanarra keenye furmaata nutti kenna. Kan dilallaas haa ta'u kan ho'aa kan nu fayyade lamaansaa keessaa ilaallee kan nuuf dalage kan nuuf dhukkubbii nurraa hir'ise itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana malees yoo rafnu yoo dugdaan ciisne boraatii jilba keenya jala kaa'uu yoo cinaachaan ciifne ta'e immoo boraatii jilba keenya lamaan gidduu kaa'achuun dhukkubbii dugdaa fooyyessa. Yoo dugdaan ciisna ta'e boraatii jilba keenya jala kaa'uu yoo cinaachaan ciifne ta'e immoo boraatii jilba keenya lamaan gidduu kaa'uu miila keenya lamaan gidduu kaa'uu nutti fooyyessa jechuudha. Garaadhaan ciisuun ammoo dhiibbaa qaamaa dugdarra kaa'uudhaan dhukkubbii nutti cimsa. Kanaaf garaadhaan ciisuun yeroo hedduu namoota dhukkubbii dugdaa qabaniif hin gorfamu. Namni dhukkubbii dugdaa qabu tokko yoom ogeessa fayyaa bira deemuu qaba yoom mana yaalaa deemuu qaba jennee ilaalle tokko torban tokko ol yoo namarra ture dhukkubbii cimaa boqonnaan nama hin dhiisne yoo ta'e dhukkubbii dugdaa cimaa ta'e boqonnee illee nu dhiisuu yoo dide torban tokko torban lama ol kontiinees illee dura ture mana yaalaa deemuu qabna. Hanga lukaatti dhukkubbii yoo namatti dhaga'ame gadi nama waraanee lukarratti dhukkubbii yoo namatti dhaga'ame yoo miila kana keessaa nama nyaata ta'e mana yaalaa deemuu qabna. Akkasumas dhukkubbiin dugdaa sun rukuttaa yookaan kufaatii booda kan dhufe yoo ta'e dugda keessa rukutamuu yookaan dugdaan kufanii dhukkubbii dugdaa nama jalqabee ta'e akkasumas deemuuf dhaabbachuu yoo nama dhorke dhukkubbiin dugdaa sun cimee deemuuf dhaabbachuu sun dhorke mana yaalaa deemuu qabna. Akkasumas ulfaatinni qaamaa yoo hir'ate ho'inni yoo jiraate mallattoo dhibee fayyaa ulfaatinni qaamaa hir'achuu, ho'isuu, qufa'uu, baay'ee dafquu waan akkasii mallattoon dhukkubbii biraa jiraannaan mana yaalaa deemuu qabna. Akkasumas fincaanii fi bobbaa to'achuu irratti rakkoon yoo jiraate sababa dhukkubbii dugdaan kan ka'e fincaan to'achuu dadhabuu akkasumas bobbaa yookaan fincaanii amma geenyutti obsuu yoo dadhabne mana yaalaa deemuu qabna jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee dhukkubbii dugdaa gabaabsee qabadhee jiru kanuma gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Turtii gaarii galatoomaa.